Yookaan abbaa manaa taataniittu yookaan immoo abbaa manaa ta'uudhaaf karoorsaa jirtu irratti hojjetaa jirtu qophii gochaa jirtu warri shamarranis akkuma kana yookaan dubartoonni haadha manaa taataniittu yookaan immoo haadha manaa ta'uudhaaf qophiirra jirtu jechuudha. Haa ta'u malee haadha manaas ta'uun hin danda'ama abbaa manaas ta'uun hin danda'ama. Inni guddaaniif barbaachisaan garuu abbaa manaa gaarii ta'uudha haadha manaa gaarii ta'uudha. Kanaaf namni hundumtuu maal barbaada? Abbaa manaa gaarii barbaada. Shamarran kan ta'an abbaa manaa gaarii barbaadu warri dhiirotaas immoo haadha manaa gaarii barbaadu jechaadha. Har'a abbaa manaa gaarii kan jedhamu amala akkamii kan qabudha yookaan immoo amalli abbaa manaa gaarii maaliin beekama abbaa manaa gaariin kan jedhu sagalee waaqayyoof macaafa qulqulluu irratti kan hundaa'e gorsa barbaachisaa ta'e amala abbaa manaa gaarii macaafa qulqulluu keessaa wal wajjiniin ilaallaa jechaadha. Nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u jaallatamtoota daawwattoota sagantaa keenyaa akkam jirtu kun sagantaa YouTube chaanaalii keenyaati. YouTube chaanaalii jireenya guutuutiin tajaajila hafuuraa garagaraa isiniif qabannee dhiyaachaa kan jirru jechuudha. Waaqayyo karaa miidiyaa kanaa nu eebbisaa jira. Maqaan waaqayyoo haa galateeffamu. Isinis immoo hirmaannaa keessaniif akkuma kana yaada keessaniif baay'ee galatoomaa jechuun barbaada. Warri yeroo jalqabaa isiniif ta'es immoo baga nagaan dhuftanii sagantaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeessu ani luba Eeliyaas Addunyaan jedhama. Guyyaa har'aas jireenya gaa'elaa wajjin kan wal qabatu mata duree baay'ee barbaachisaa ta'een isiniif qabadhee dhiyaadhe jechaadha. Nan amana amma dhumaatti yoo hordoftanii sagantaa kanaan akka isin eebbifamtan abdii guddaan qaba. Dhumarratti keessumaa qabxiin gara dhumarra jiranii jireenya keenyaaf baay'ee kan fayyadan waan ta'eef hamma dhumaatti ana wajjin turaa jechuun barbaada. Har'a abbaa manaa gaarii kan jedhamu amala akkamii kan qabudha yookaan immoo amalli abbaa manaa gaarii maaliin beekama abbaa manaa gaariin kan jedhu sagalee waaqayyoof macaafa qulqulluu irratti kan hundaa'e gorsa barbaachisaa ta'e amala abbaa manaa gaarii macaafa qulqulluu keessaa wal wajjiniin ilaallaa jechaadha. Kanaaf amma dhumaatti nu wajjin tura. Akkuma kana viidiyoo kana laayik gochuudhaan sheer gochuudhaan warri kaanis immoo akka keessatti qooda fudhatan taasisaa isiniin jechuun barbaada. Yaadi keessan baay'ee barbaachisaa waan ta'eef yaada keessaniinis immoo nu jajjabeessa. Keessumatti immoo gaaffii yoo qabaattan dhimma gaa'elaa wajjin kan wal qabatu harka caalmaa gaaffii deebisuu irratti argamna jechuudha. Kanaaf gaa'elaa wajjin kan wal qabatu gaaffii yoo qabaattani bilisaanii gaafadhaa isiniin jechuu barbaada. Ilaallee sana booddee deebii isaa isiniif qabannee dhiyaanna. Wanta isin barbaachisu gaaffii keessan koomentii jalatti akka nuuf dhiyeessitan isin jajjabeessuun barbaada. Mata duree kadhannaallee yoo qabaattan gaa'ela wajjin kan wal qabatu waaqayyoon akka isiniif kadhannu yaadaan mariidhaan deeggarsa akka isiniif goonu kan barbaaddan yoo ta'e bilisaanii na mariisuu dandeessu na dubbisuu dandeessu waaqayyo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Egaa amalli abbaa manaa gaarii maali? Abbaa manaa gaarii maaliin beekama isa jedhu kutaa macaafa qulqulluu keessaa qabxii gurguddaa isinitti himuu barbaada jechuudha. Qabxiiwwan kana akkasin qabattan asumaan isin jajjabeessa. Inni jalqabaa fi inni dura abbaa manaa gaariin maaliin beekama? Haadha manaasaa onnee guutuu jaallachuutiin beekama. Abbaan manaa gaariin haadha manaasaa onnee isaa guutuu jaallata. Jaalalli inni haadha manaasaaf qabu jaalala guutuudha. Jaalala hiramaa miti. Isa kana macaafa qulqulluu keessaa yommuu dubbisnu maal jedhaa? Efesoon boqonnaa 5:25 irraa Kiristoos akkuma waldaa kiristaanaa jaalate waldaadhaafis dabarsee of kenne akkasuma abbaan manaa haadha manaasaa haa jaallatu jedha. Abbaan manaa haadha manaasaa haa jaallatu. Hariiroo abbaa manaaf haadha manaa gidduu jiru hariiroo Kiristoosii fi waldaa gidduu jirutti fakkeessa macaafni qulqulluun. Phaawulos akkasitti ibsa. Haati manaa fakkeenya waldaa kiristaanaati. Abbaan manaa immoo fakkeenya Kiristoosii. Kanaaf Kiristoosiif waldaa kiristaanaa gidduu jaalala hiramaan taanetu jira. Jaalala guutuutu jira. Kanaaf abbaan manaas haadha manaasaaf jaalala guutuu haa qabaatu jedha. Jaalala guutuu, jaalala hiramaan taane. Abbaan manaas haadha manaasaa haa jaalatu. Kana gaafa jennu jaalalli abbaa manaa Kiristoos irraa akka ilaallu Kiristoos waldaa kiristaanaatiif jaalala inni argisiise jaalala inni kenne yoo jiraate jaalalli isaa jaalala of dabarsee kennuuti. Jaalala ofii giddu galeessa hin godhanne selfless love kan jennu sacrificial love unconditional love jaalala aarsaa qabu jaalala haala irratti hin hundoofne jaalala dabarsanii of kennuuti. Yesuus kan inni waldaa kiristaanaa jaalate akkuma kana abbaan manaas haadha manaasaa jaalachuu
garaa guutuu yaada guutuu jaalachuu haala irratti kan hin hundoofne jaalala guutuu jaalachuu qaba jedhe. Kanaaf Yesuus akkaataa kanaan kan inni waldaa kiristaanaa tajaajile jechuudha. Kanaaf egaa jaalalli kun tajaajila barbaachisaa ta'e haadha manaaf gochuun jaalala guddaa haadha manaaf qabaachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kun isa jalqabaati. Kan akkamittiin gochuun hin danda'ama isa jedhu kana jaalala keenya maaliin ibsuu dandeenya? Tajaajilaan ibsuu dandeenya. Egaa mana keessatti manni waan baay'ee qaba. Itti gaafatamummaa baay'ee qaba. Inni guddaanii fi inni baay'ee barbaachisaa ta'e nuti jaalala keenya mul'isnu itti gaafatamummaa mana keessaa qooddachuudhaan. Itti gaafatamummaa mana keessaa qooddachuudhaan. Gargaaruudhaan, hojii gargaaruudhaan, waan hundumaa gargaaruudhaan kan nuti jaalala haadha manaa qooddachuu dandeenyu. Abbaan manaa jaalala haadha manaa qabu kan inni argisiisuu danda'u jechaadha. Akkuma kana dabalataan tajaajilli guddaan, jaalalli guddaan abbaan manaa haadha manaaf qabu kan inni ittiin mul'atu haadha manaasaa dhaggeeffachuudhaan yaada maal qabdi, karoora maal qabdi, mul'ata maal qabdi kan jedhu kana iddoo kennuufiidhaan dhaggeeffachuudhaan. By the way, dhaggeeffachuun hojii guddaadha. Haadha manaa ofii dhaggeeffachuun hojii guddaa. Sababa dhaggeeffachuu gaariin hin jirree fi rakkoo guddaan mana keessatti uumamu baay'eetu jira. Kanaaf dhaggeeffachuudhaan fedhii haadha manaasaaf dursa kennuudhaan abbaan manaa gaariin jaalala haadha manaasaaf qabu mul'isuu danda'a. Isa kana karaa kanaa kan argisiisu hin ta'a jechaadha. Kanaaf inni jalqaba jaalala guutuu ta'e haadha manaasaaf qabaachuun amala abbaa manaa gaariiti jechaadha. Abbootiin kanarra waan guddaa akka baratan abdiin qaba. Dargaggoonnis immoo isa kana sirriitti warritti deemtan yaadaan qabachuu qabdu. Lammaffaa irratti abbaa manaa gaariin amala akkamii qaba jennee gaafa laallu mana isaa hafuuraan gaggeessa. Abbaan manaa gaariin. Manni abbaa manaa gaarii hafuuraan gaggeeffama. Kanas macaafa qulqulluu keessaa yommuu laallu tokkoffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 3 irraa amma immoo Kiristoos mataa warra dhiiraa, abbaan manaa mataa haadha manaa, Waaqayyo mataa Kiristoos ta'uusaa akka beektan nan barbaada jedha. Kana jechuun abbaan manaa mataa haadha manaati jedha. Mataa jechuun kun maal jechuudha? Gaggeessummaa jechuudha. Hoggansa jechuudha. Kanaaf abbaan manaa mana isaatiif maalidhaa? Mataadha jechaadha. Mataa haadha manaati. Gaggeessaadha. Dura bu'aadhaa jechuudha. Gaggeessaa dura bu'aa mataa gaafa jennu kan aangoo ittiin argisiisu, olaantummaa ittiin agarsiisu otoo hin taane kan tajaajilu jechuudha. Gaggeessummaan kun gaggeessummaa tajaajilaati. Kunis Yesuus hogganaadha. Hogganaa keessaa immoo Yesuus hogganaa akkamitti? Hogganaa tajaajilaati. Servant leader. Hogganaa gaggeessaa tajaajilaa. Maal jedhe Yesuus? Ani ilmi namaa namootaaf hojjechuudhaaf lubbuu isaas warra kaanii dabarsee kennuudhaaf malee hojjechiifachuudhaaf hin dhufne jedha. Kanaaf abbaan manaa gaariin hogganaadha. Hoggansi isaa immoo hoggansa tajaajilaati. Hoggansa olaantummaa, hoggansa aangoo argisiisuu otoo hin taane hoggansa tajaajilaati jechaadha. Kanaaf tajaajilaan beekama. Abbaa manaa gaariin mana isaa maaliin gaggeessaa? Kadhannaadhaan gaggeessa. Macaafa qulqulluu qayyabachuudhaan akkasumas waldaa kiristaanaatiif immoo amanamummaa qabaachuudhaan gaggeessaa jechuudha. Egaa namni hundumtuu waldaa kiristaanaa keessatti qaama waldaa kiristaanaa yommuu ta'u, tokkummaan qaamaa waldaa keessatti eegamaadha jechuudha. Abbaan manaa fi haati manaa qaama tokko akkuma ta'anii waldaa kiristaanaa keessattis immoo nuyi dhagna tokko Kiristoos wajjin. Kanaaf tokkummaa dhagna wajjiniin qabu, waldaa kiristaanaa wajjiniin qabu cimsuu qaba. Haadha manaasaa wajjinis akkuma kana cimsuu qaba jechaadha. Kanaaf inni kun qabxii isa lammaffaati jechuudha. Mana isaa hafuuraan gaggeessuu danda'uu qaba. Abbaan manaa gaarii amala akkasii qaba. Egaa akkamittiin isa kana shaakaluu danda'a? Isa kana akkamittiin cimsachuu danda'a kan jedhu asumaan yaada gaggabaabaa kaasuudhaaf keessumatti mana keenya keessatti maatii gidduutti jireenyi maatii qajeelaa akka ta'u, Waaqayyo mana sana keessatti akka ulfaatuu fi yeroo kadhannaa qabaachuun barbaachisaadha. Yeroo kadhannaa dhaabbataa ta'e qabaachuun barbaachisaadha. Keessumatti sagalee Waaqayyoo kan inni gorsu ganamaaf galgala yeroo aarsaa qabaachuun maatiin walitti qabamee yerootti Waaqayyoon galateeffatu, sagalee Waaqayyoo waliin dubbisu, Waaqayyoon waliin kadhatu, Waaqayyoo waliin galateeffatu yeroo akkasii qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Manaaf utubaa guddaa ta'uu danda'a jechuudha. Yeroo kadhannaa qabaachuu, yeroo kadhannaa sana kabajuudhaan akkuma kana sagalee Waaqayyoo wal faana dubbisu. Sagalee Waaqayyoo wal faana dubbisu. Maatiin wal faana dubbisanii fi maatiin wal faana kadhatanii jireenyi isaanii wal faana akka xumuramu shakkii tokko illee hin qabu. Ijoollotaaf fakkeenya gaarii ta'uudhaan, abbaa hafuuraa ta'uudhaan isa kana fiixaan baasuun hin danda'ama jechuudha. Qabxiin inni sadaffaan amalli abbaa manaa gaarii haadha manaasaaf ulfinaa fi kabaja guddaa kennuutu irra jiraata.
Abbaan manaa gaariin haadha manaasaa fi kabaja qaba ulfina guddaas immoo isheef kennaa jechuudha. Kana macaafni qulqulluun yommuu dubbatu tokkoffaa Phexros boqonnaa 3:7 maal jedha? Akkasuma isin dhiirota nana dubartoota keessaniif beekaatii wajjin jiraadhaa. Walii wajjin jireenya isa tola isiniif kennamutti galuuf waan jirtaniif kadhanni keessan gufuu argate akka hin ittifamnetti dubartii keessan akka gar tokko dhagna keessanii isa dadhabaatti ulfina kennaafidha. Baay'ee barumsa guddaa of keessaa qabeertuun kun. Ani waan guddaan irraa baradha. Isin warri dhiirotaa dubartoota keessaniif beekaatii wajjin jiraadhaa. Beekaatii wajjin jiraadhaa. Kana jechuun guutummaa guutuutti waa'ee isaanii beekuun, dadhabina isaanii, jabina isaaniis beekuun barbaachisaadha jechuudha. Waa'ee isaanii beekaa jedha. Keessumatti immoo jedha wal wajjin jireenya isa tola isiniif kennamutti galuuf waan jirtaniif galanni Waaqayyoof haa ta'u. Abbaa manaa fi haadha manaa Waaqayyo tokko kan taasise namni gargar hin baasin jedhameera. Samaayillee gaa'elli lafarratti kan jalqabu kuni jireenyi bara baraa mootummaa Waaqa keessatti akka itti fufu sagalee Waaqa dubbate. Samaayitti maatiin gargar hin ba'u. Mootummaa Waaqa keessatti maatiin gargar hin ba'u. Waaqayyo wal faana jireenya lafaa duwwaa akka jiraannu otoo hin taane mootummaa Waaqayyootti wal faana akka gallu barbaada. Tola kan isiniif kenname jedha. Jireenya bara baraa sanatti wal wajjiniin galuuf waan jirtaniif maal godhaa jedha? Kadhannaan keessan gufuu akka hin arganne, yeroo kadhattan akka gufuu hin arganne. Kana jechuun akka hin ittifamnetti jedha. Garaa tokko yaada tokko qabaadhaa. Haadha manaa keessanii akka dhagna keessanii keessaa isa tokkotti ilaalaa. Abbaan manaa fi haati manaa dhagna tokko. Kanaaf ulfina addaa, kabaja addaa argisiisuu danda'u qaba jechaadha. Haalonni wal xaxan yookaan immoo haalonni hin mijanne jiraachuu danda'u ta'a. Yeroo akkasii abbaan manaa maal gochuu qaba? Haadha manaasaaf ulfina guutuu argisiisuu qaba jechuudha. Inni kun amala abbaa manaa gaariiti. Kana gaafa jennu fakkeenyaaf akkaataa kamiin ta'uu danda'a? Ulfina kabaja haadha manaasaaf akkamittiin agarsiisuu danda'a yommuu jennu fakkeenyaaf dandeettii kennaa isheen qabdu jajjabeessuudhaan mooraalii kennuufiidhaan dandeettii ishee adda baasee dhamainsa isheen gootu irratti jajjabina kennuufiidhaan ulfina kabaja haadha manaasaaf qabu guddisuu hin danda'a. Dabalataan adeemsa murtii kennuu keessatti waa'ee jireenyaa waa'ee manaa yommuu haasa'an yommuu murteessanii murtee dimokiraatawaa ta'e kan hundumtuu keessatti qooda qabu haati manaas kan keessatti sagalee qabdu murteessuu baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yoo kana hin taane gara tokkotti waan duufuu fi inni kun rakkoo qabaachuu danda'a. Kabaja guutuu hin mul'isu. Dabalataan dubbii afaan qajeelaa dubbachuudhaan sagalee Waaqayyo maal jedhaa? Jaalalaan arraba laafaadhaan jedha. Kanaaf waan marii taasisnu wanta kamiyyuu yoo ta'e arraba qajeelaadhaanii fi Waaqayyoofis isa dhaga'uufis ulfina kan kennu amala akkasiitiin kan mana isaa qabatu haadha manaa isaatti dhiyaatu namni kun abbaa manaa gaariidha jechaadha. Arfaffaa irratti abbaan manaa gaariin maaliin beekama isa jedhu ilaalle amanamummaa fi of kennuu dhaabbataa qaba haadha manaa isaatiif. Amanamaadha abbaan manaa gaariin. Akkuma kanas guutummaa guutuutti haadha manaa isaatiif kan of kennedha. Amanamummaan baay'ee barbaachisaadha. Gaa'elli amanamummaa yoo hin qabaanne gaa'ela ta'e itti fufuu hin danda'u. Dabalataan abbaa manaa gaarii haadha manaa gaarii ta'uun hin danda'amu. Yoo maal hin jiraanne yoo amanamummaan hin jiraanne jechuudha. Sagalee Waaqayyo akkas jedha. Fakkeenya boqonnaa 5 lakkoofsa 18-19 irraa yommuu dubbistanii burqaan kee eebbifamaa haa ta'u. Haadha manaa qeerrummaa kee wajjin gammadi. Isheen jaallatamtuu akka borofaa simboo qabeetti akka qurupheetti harmi ishee yeroo hundumaa si haa gammachiisu jaalalli ishee si laphee si haa coru jedha. Jaalalli ishee laphee si haa coru harmi ishee si haa gammachiisu. Amanamummaan dhabiin haadha manaa qeerrummaa keetii wajjin gammadi jedha. Argitanii sagalee Waaqayyoo kakuu jalqabaatiin abbaa manaa fi haadha manaa walitti dhufanii fi iddoo guddaa qabu. Gammachuun isaanii inni jalqabaa sun hamma dhumaatti akka ta'u dubbata Waaqayyo. Karaatti wanti laphee keenya haatu, wanti yaada keenya haadha manaarraa gara kan biraatti deebisu, gara dubartii biraa ilaaluutti nama geessu hin jiru jechaadha. Wanti hundumtuu hanga dhumaatti gammachuun haadha manaarraa argachuu qabu abbaan manaa hamma dhumaatti amanamummaan isaa hamma dhumaatti ta'uu qaba. Jaalalli isaa hamma dhumaatti ta'uu qaba jechaadha. Jaalalli ishee laphee si haa coru jedha. Qeerrummaattis haa ta'u dullumattis bara hundumaayyuu jaalalli ati isheef qabdu guutuudha. Burqaan kee kun gaariidha itti gammadi jedha. Maaliif gaa'elli kakuu umurii guutuuti malee kontiraata yeroo miti kan yeroof walitti dhufanii adda adda ba'an miti jechuudha. Kanaaf abbaan manaa yaadaan gochaan jecha haadha manaasaaf yeroo hundumaa maal ta'uu qaba? Amanamaa ta'uu qaba jechuudha. Kuni amala abbaa manaa gaariiti. Kun amala abbaa manaa gaariiti. Maaliin akkaataa kamiin isa kana guddifachuu danda'a abbaan manaa kan jedhuufi hariiroon taan irraa fagaachuu.
Amanamummaa guddifachuun akkamitti danda'ama? Hariiroon ta'an irraa fagaachuu. Walitti dhufeenya gaa'ilaaf sirriin taane sagalee waaqayyo wajjiniin macaafa qulqulluu wajjiniin walitti bu'uu dubbii waaqayyo irraa fagoo ta'e isa kana hariiroo akkasirraa fagaachuu. Dabalataan immoo yeroo addaa haadha manaasaa wajjiniin yeroo addaa qabaachuu yeroo maatii ijoolleen kan keessatti hirmaatan akka jiru ta'e haadha manaasaa wajjin garuu private time qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Dabalataan immoo gaarummaa haadha manaasaa dubbachuun baay'ee barbaachisaadha. Abbaan manaa amanamummaa isaa kan ittiin argisiisu gaarummaa haadha manaasaa waan gaarii isheen qabdu. Namni kamiyyuu gaarummaa qaba. Hir'inallee yoo qabaate garuu hir'inarra gaarummaa namaarratti xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif yoo akkas goone namni hir'ina isaa xiqqeessee gara gaarummaa isaatiin akka inni ba'u gochuu waan dandeenyuuf abbaan manaa yeroo hundumaa gaarummaa haadha manaasaa odeessuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kun amala abbaa manaa gaarii isa arfaffaadha. Shanaffaa irratti abbaan manaa gaariin amala akkamii qaba? Maaliin beekama jedhu mulaalle maatii isaaf waan barbaachisu dhiyeessuutiin beekama. He provides. Abbaan manaa hin dhiyeessa. Macaafni qulqulluun akkas jedha. Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 5:8 irraa namni tokko akkasitti fira isaatiif caalaadhumatti immoo warra mana isaatiif yaaduudhaa yoo baate inni amanticha ganuu isaati. Nama hin amanin caalaas hammaachuu isaati jedha. Namni mana isaaf hin yaadne nama gaarii ta'uu hin danda'u. Bu'aa hin qabu. Nama amantiillee ta'uu hin danda'u. Amantii ganuudhaa jedha. Mana ofiif, maatii ofiif, ijoollee ofiif waan barbaachisaa ta'e dhiyeessuu dadhabu jechuun rakkina guddaadha jechaadha. Kanaaf qormaan akkasii akka hin mudanne abbaan manaa baay'ee of eeggannoo guddaa gochuu qaba. Jabaatee hojjechuu qaba. Dhiyeessuu qaba. Waan maatiif barbaachisu, waan mana isaaf barbaachisu hojjetee dadhabee dhiyeessuu qaba jechaadha. Provide gochuu qaba jechaadha. Abbaan manaa gaariin egaa fedhii miiraa, fedhii maallaqaa akkuma kanaa fedhii hafuuraa maatii guutummaa guutuutii fi jabaatee kan dhaabatu ta'uu qaba. Maallaqa qofa miti. Fedhii miiraallee akkuma kana jaalala hafuuraallee guutummaatti kennuu qaba jechuudha. Waan maatiin barbaadan maallaqa qofa otoo hin taane egaa maatiin nageenya hin barbaada, jaalala hin barbaada, deeggarsa miiraa hin barbaada. Miira maatii qooddachuu, gammachuu maatii, waan sana hundumaa inni kun baay'ee murteessaadha jechuudha. Maallaqa qofa miti kan inni provide godhu. Abbaa manaarraa kan eegamu deeggarsa maallaqaa qofa miti jechaadha. Waan nyaatamu qofa dhiyeessuu miti. Wantoota hedduu jireenya hafuuraa wajjin kan wal qabatu waa baay'eetu sarraa eegama jechuudha. Inni kun kanaan kan beekamu yommuu ta'u qabxii shanaffaani akkamittiin kana dhiyeessuu danda'a abbaan manaa? Jennee olaallee qabxii muraasa kaasuun barbaada. Fakkeenyaaf mana isaatii fi baajata qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Baajataan gaggeessuun isarra jiraata. Iddoo jireenyaa maatiif filatamaa ta'e lafa maatiin sekuriitiin isaa itti eegamu jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Filachuun barbaachisaadha. Akka humna isaatti dabalataan immoo eeggannoo barbaachisaa ta'e taasisuun jireenya maatii isaatii fi itti gaafatamummaa jalqabaa fudhachuu qaba jechuudha. Jaaffaa fi inni dhumaa abbaan manaa gaariin maaliin beekama? Dhiifamaa fi ayyaana itti agarsiisuun beekama. Balleessaa dhiisuutiin beekama. Dogoggora irra darbuutiin beekama abbaan manaa gaariin. Kun amala abbaa manaa gaariiti. Macaafa qulqulluu keenya Qolaasaayis boqonnaa 3:13 irra maal jedha? Waliif danda'a. Namni tokko isa kaan yoo komate waliif dhiisaa. Gooftaan akkuma isiniif dhiise isinis immoo waliif dhiisaa jedha. Kana gaafa jennu gaa'elli tokko gaa'ela milkaa'edha yommuu jennu gaa'ela guutummaa guutuutti qormaata homaayyuu hin qabne jechuu miti. Rakkoo irraa homaa bilisa kan ta'e jechuu miti. Qormaan ni jira. Gaa'ela keessa nama jira, nama bira immoo rakkoon hin jira, rakkoon hin mudata jechaadha. Kanaaf gaa'ela dogoggora hin qabne jechuu miti. Dogoggorri ni jiraata. Ni uumama. Haa ta'u malee ayyaanni dhiifamni dogoggora sana maal godhaa? Hin haguugaa jechaadha. Kanaaf ayyaanni waaqayyo yeroo hundumaa beekamaadha. Waaqayyo cubbuun dhiisaa, amalli waaqayyo dhiisuudha. Dhiifama gochuun amala abbaa manaa gaariiti jechaadha. Akkamitti dhiifama gochuu shaakala abbaan manaa jennee yommuu ilaallu haaloo kuusuurraa of qusachuun irra jiraata. Namoonni tokko tokko haaloo kuusu. Abbaan manaa haaloo kuusu jira. Dogoggorri tokko tokko yommuu uumamu haaloo sana kuusee garaatti qabatee kaleessa akkas ta'e yeroo darbe akkas ta'e faayilii darbee lakkaanii bananii kanii yeroo walitti bu'insaa lakkaan baay'eetu jira. Haa ta'u garuu inni kun hin barbaachisu. Amala akkamii qabaachuun barbaachisaadha? Haaloo kuusuurraa dhiisuu akka Kiristoos. Nuyi cubbuu yommuu hojjennu waaqayyo cubbuu keenya kaleessaa gaafa nuti qalbii diddiirrannee qabne deebi'ee nurratti hin lakkaa'u. Kanaaf nus akkuma kana dogoggora haadha manootii keenya maal gochuu hin qabnu? Lakkaa'uu hin qabnu jechaadha. Inni kan biraan jaalala haalotaan hin daangeffamne qabaachuu. Jaalalli waaqayyoo jaalala haala irratti hundaa'e miti baay'ee. Agaaphee kan jedhamu gosa jaalalaa keessaa tokko jaalala waaqayyoo fi nama gidduuti.
Kanaaf jaalalli sun haala irratti hundaa'u. Waaqayyo nu jaalata. Akkuma kana balleessites tolchites jaalalli nuti haadha manaaf keenyaaf qabaannu jaalala guutuu haalaan kan hin daangoofne haalonni kan hin jeeqne ta'uu qaba jechuudha. Inni kun isa jaffaadhaa fi isa xumuraati. Ani kanan qabadhe jechuudha. Qabxiileen hedduun kan biraanis jiru. Ani garuu isaan kana kaasuun barbaada. Egaa abbaa manaa gaarii jechuun kan hir'ina hin qabne jechuu miti. Walii galatti yeroo xumurru kan hir'ina hin qabne kan mudaa'umaallee hin qabne jechuu miti. Garuu jaalala kan agarsiisu. Maatii isaa kan bulchu kabaja maatii isaaf kan kennuuf akka dubbii waaqayyootti deddeebi'uudhaaf kan dhama'u balleessaa isaarraa kan baratu mana isaaf maatii isaaf nama yaadu jechuudha. Abbaa manaa gaarii jechuun amaloota 6 kana keessaa inni kun akka baay'ee isinitti tole koomentii jalatti naaf barreessaa. Akkuma kana laayik gochuudhaan sheer gochuudhaan warra kaaniif qooda viidiyoon itti aanu amalli haadha manaa gaarii yookaan haati manaa gaariin amala akkamii qabaachuutiin beekamti kan jedhu itti aanee dhufa waan ta'eef isa sana cheeggodha dhaggeeffachuu hin irraanfatina jechaadha. Turtii amma ammaatti wajjin qabaanneef waaqayyo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Hedduu galatooma. Yeroo itti viidiyoo kan biraatti walitti deebina. Ayyaanni waaqayyo hunduma keessa wajjin haa ta'u. Gaaffii yoo qabaattan koomentii jala naaf kaa'a. Mata duree kadhannaa akkuma kana yaada marii yoo barbaaddan bilisaan na haasofsiisa. Ayyaanni waaqayyo hunduma keessa wajjin haa ta'u. Turtii gaarii qabaadha.